Ashamarka funee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo kana qabannee dhiyaanne irraa dursa aangafoota oduun isinitti hima. Godina Jimmaa keessatti namoonni ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaan booda hidhaman irratti murtiin darbe. Doorsisii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa ragahaa jiru odeessa sobaati jedhame. Artist Hacaaluu Hundeessaaf badhaasi Giraamii Awaard kennamee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa oduu kan isinitti mu'an mooneet badhaasaati. Godina Jimmaa keessatti namoota ajjechaa artist Hacaaluun booda hidhaman irratti murtiin dabaa darbuun dhagahame. Gabaasa arganneen godina Jimmaa onoota garaagaraa keessatti ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaa booda ilmaan Oromoo hidhaman irratti murtiin dabaa darbee jira. Warra hidhame irratti murtiin dabaa kan darbe namoonni murtiin itti darbe kunneen ajjeefamuu weellisaa kanaan booda gadda isaanii ibsachuu irratti kanneen qabamanii hidhaman akka ta'e odeeffanne. Oromiyaa kutaalee hedduu keessatti ilmaan Oromoo ajjeefamuu isaan gadda ibsatan hedduu qabanii hidhaa turanii jiru. Godina Jimmaa kunis sanaan kan wal qabatu yoo ta'u ilmaan Oromoo kunneen badii homaa kan hin qabne ta'uu mirkaneeffanne. Haala kanaan magaalaa Jimmaa keessaa Awwal Abbaa Foggii murtii hidhaa waggaa 3, Anwar Muhammad murtii hidhaa ji'a 10, Tamasgan Aliyyi murtii hidhaa waggaa 1 fi ji'a 6, Abdii Abdallaa murtii hidhaa waggaa 2 fi ji'a 6, Tamasgin Waaqoyyaa murtii hidhaa waggaa 1 fi ji'a 6. Obbo Tamasgan kan jedhaman kunneen reebicha irra ga'een yeroo ammaa mana hidhaa keessatti dararaa hamaamtu keessatti akka argaman mirkaneeffannee jirra. Harka duubaan lafa qabee harkaaf miillaan siqee deema daa'imuu fi godinuma sana aanaa mannaarraa Ridaaw Abbaa Naggaa Aduraa waggaa 3, Naazimuu Naasir Abbaa Lulleessaa waggaa 1 fi ji'a 8, Xahaa Muhammad Saanii Ibraahim waggaa 1 fi ji'a 8, Naazib Zaakir Abbaa Aduraa waggaa 1 fi ji'a 4, Hawwii Naasir Abbaa Maccaa waggaa 1 fi ji'a 4, Fadil Gaalii Abbaa Gissaa waggaa 1 fi ji'a 8, Ahmedin Zakir Abbaa Bulguu waggaa 1 fi ji'a 4, Taafsir Tijaanii Abbaa Maccaa waggaa 1 fi ji'a 7, Mubaarak Ahmed Abbaa ji'a 7, Muhammad Abbaa Jabbal Abbaa Goduu ji'a 7, Abdul Hakim Kadir Abbaa Boson ji'a 7, Abdurrahman Muhammad Saanii Shee Ibraahim waggaa 1 fi ji'a 4, Muktaar Abbaa Biyyaa ji'a 7 fi waggaa 3 itti murtaa'ee jira. Miftaa Naasir Isaaq Abbaa Fiixaa, Naahim Naasir Rashaad Abbaa Naggaa, Naziif Abbaa Maccaa, Saab Siraaj Musayyid Abbaa Naggaa, Toofiq Ridaa Muhammad, Umar Muhammad Min, Xaayib Abbaa Maccaa, Muridaa Abbaa Jihaad waggaa 1, Umar Abbaa Naggaa, Xawil Haaruun, Naziif Abbaa Diggaa, Adam Abbaa Naggaa, Abdulaziz Abbaa Raayyaa, Keeruu Jamaal Abbaa Maccaa, Nuraddin Abbaa Raayyaa Abbaa Garoo, Mubaarak Abbaa Jabbal Abbaa Garoo, Muzee Olii, Ahmaddin Abbaa Fiixaa, Aanaa Saqqaa Coqorsaarraa kanneen murtiidhaa waggaa 2 fi ji'a 2 jumlaan itti murtaa'e yoo ta'u isaanis Anwaar Shamsuu, Rashaad Abbaa Jamaa, Sayid Abbaa Gissaa, Ahmad Danuur Abbaa Jihaad, Kamil Abbaa Jihaad, Jabal Abbaa Maccaa, Amin Abbaa Maccaa, Tamaam Abbaa Lulleessaa, Hasan Shee Ahmed, Ajaahib Muhammad, Burtukee Abdoo, Zaaraa Abbaa Jihaad, Xayyib Abbaa Dilbii. Doorsisii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa ragahaa jira odeessi jedhu soba ta'uutu mirkanaa'ee jira. Doorsisii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa ragahaa jira odeessi jedhu soba ta'uu mirkanaa'e. Halkan kaleessa hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa doorsifamaa jira jechuun hololli miidiyaa hawaasaa irratti lakkifamee ture. Keelloon miidiyaa dhimma sana odeeffate dubbii hololaa fi soba ta'uu mirkaneeffateera. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo ammatti nagaa ta'uu fi wanti irratti yaalame akka hin jirreessi beekamee jira. Tibbana shirri maqaa kora sabaatiin adda bilisummaa Oromoo gaggeeffanne jedhuun adeemaa ture soba ta'uu adda bilisummaa Oromoo hubachiise. Dhimma walgahii sanaas dubbii PP waliin dha'aa jiru ta'uu fi walgahii ABO'n gaggeeffate kan hin jirre ta'uu beeksifamee jira. Artist Hacaaluu Hundeessaa fi badhaasii Giraamii Awaardii kennameefii jira. Artist Hacaaluu Hundeessaa fi badhaasii Giraamii Awaard kennameefii akka addunyaatti namoota beekamtii fi jaalala horatanii bara kana boqotan kanneen badhaasa Giraamii Awaardii fi dhiyaatan keessaa tokko ta'uun Hacaaluun galmee sana keessa seenee jira. Badhaasichas argate. Badhaasni kun kanneen beekamtii fi jaalala osoo qabanii ajjeefamanii fi kennama. Tarrisa maqaa namoota beekamtii qaban akka addunyaatti jiran keessa seenuun weellisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa badhaasa kana keessa galuudhaan badhaasichaa fi gahee jiraachuu
beekame taatee rifaasaa bara kan Oromiyaa keessatti ta'an keessaa tokko ajjechaa weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa irra gahe ture. Artist Hacaaluu Hundeessaa weellisaa jaallatamaa Oromoo yoo ta'u bara kana magaalaa Finfinnee keessatti kan ajjeefamuusaa hordofuun qaamoleen mootummaa ilmaan Oromoo hedduu mana raarsaatti darbatanii jiru. Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun booda mormii Oromiyaa keessatti uumameen namoonni hedduun ajjeefamuun kan yaadatamudha. Ajjechaa Hacaaluun shakkamuun namoota hidhaman kanneen akka Laamroot Kamaalii fi manni murtii Itoophiyaa mirga wabii eegsisuu yeroo darbe keessa gabaafamaa ture. Himata sanaan kan dararaa argaa jiru Xilaahun Yaamii waa'ee ajjechaa gaafa sanaa ilaalchisuun Keelloo miidiyaan waan ijoo dubbachuunsaas ni yaadatama. Xilaahun Yaamii yakka sana keessaa kan hin qabne ta'uu baatilee darban keessa dookumentarii dhimma Hacaaluu Hundeessaa irratti Keelloon dhiyeesseen hubachiisee jira. Maaliif akka dararamaa jirullee shirratti qindaa'ee dalagamaa jiru dubbachuun Xilaahun Yaamii kan yaadatamudha. Ajjechaa Yaman keessatti tibbana raawwatee fi dhaabbanni mirga namoomaa ibsa baase. Godaantonni Itoophiyaa daanumaan Oromoon keessatti argaman Yaman mana raarsaa Sana'aa jedhamu keessatti lubbuu dhaban lakkoofsi namoota ajjeefamanii kanaa 500 ol akka ta'edha gabaasni bahaa ture. Sana ilaalchisuun dhaabbati kun kan ibsa laate Yaman keessatti godaantonni dhuman meeshaa waraanaa addaa hin baanne kan warra Huutiin ta'uu hime. Human Rights Watch tibbana Bitooteessa 7 mana hidhaa Yaman magaalaa Sana'aatti balaa lubbuu godaantota hedduu galaafate ilaalchisuun dhaabbanni mirga namoomaa ibsa baase. Dhaabbati mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch akka jedhutti meeshaa waraanaa Huutuu kan Yaman keessaa dhumuu isaanii ifoomse. Kanneen balaa sanarraa olan hedduun bakka eegumsi cimaan taasifamaa fi jirutti balaa ibiddaa gaafa sana isaan mudateerraa kan ka'e mana yaalaatti yaalli taasifamaa fi akka jiru sababaa eegicha waraanaaf dhaabbileen mirga namoomaaf maatiin namoota madaa'anii arguuf rakkataa akka jiru ibsa Human Rights Watch. Akka ibsa isaa kanatti gareen waraana Huutuu gareewwan gargaarsa namoomaa deeggarsa namootaa kanaaf akka taasisan karaa akka saaqan gaafateera. Dhaabbati mirga namoomaa kun ibsa kana har'a Bitooteessa 16 2021 baase. Dhaabbanni mirga namoomaa qorannaa sarbama mirga namoomaa irratti taasisaa jiraachuu hubachiisuun dhimma ajjechaa kanaas akka qorachuu qaban akeekeera. Dhaabbati mirga namoomaa biyyoonni Arabaa hedduun raafama waraanaa kan keessummeessanidha. Godaantonni hedduus biyyoota Arabaa keessatti yeroo gara yerootti dararaa argu. Kan Yaman illee bara kana akka addaatti biyyoota godaantonni itti mirga namummaaf mirga lubbuun jiraachuutti molqamanidha. Ajjechaa tibbana Yaman keessatti ta'een Oromoonni hedduun kan keessatti argaman yoo ta'u haalli ajjechaa tibba kana Yaman mana raarsaa keessatti ta'e kun yakka sarbamiinsa mirga namummaa Yaman keessatti ta'uuf agarsiiftuu akka ta'e dhaabbati kun ibsee jira. Loltoonni Huutuu marartoo lubbuu namaaf dhabuun meeshaa waraanaa seeraan ala dhukaasanii lubbuu namaa gaaga'uu isaanii akka malee lubbuu namootaa gaaga'uu ibsa kanaan eere. Godaantonni kunneen mana hidhaa keessatti lubbuun kan darban yoo ta'u aangaa'onni Huutuullee godaantota hidhaaf saaxiluun balaa kana fakkaatuuf saaxiluu dhaabuu akka qaban gaafata Human Rights Watch. Daawwattoota fi hordoftoota Keelloo miidiyaa oduun ammaaf qabanne kana gammaa ture qophiilee Keelloo afan waliin turtii gaarii.